Sagantaan maaddii qooduu lammiilee harka qalleeyyii hedduuf faayidaa kennaa kan jiru yoo ta'u, ayyaana Faasikaa sababeeffachuun kutaaleen bulchiinsa magaalaa Lammii Kuraa fi Boolee lammiilee harka qalleeyyii fi hojjettoota mootummaa galii gadaanaa qabaniif maaddii qoodaniiru. Kutaalee bulchiinsa magaalaa kanneen keessatti lammiileen harka qalleeyyiin ayyaana Faasikaa dabalatee ayyaanota biroo haala fooyya'aa ta'een akka kabajaniif yaadamee hojjetamaa turuun kan eerame yoo ta'u, sagantichaanis lammiileen kumaatamootatti lakkaa'aman fayyadamoo ta'aa jiru. Akka bulchiinsa magaala keenyatti keessattuu hojjettoota mootummaa ta'anii kanneen mindaa gadi aanaa kaffalamuuf mindaa isaanii irratti kennaa har'aa kana dabaluun haala fooyya'aa ta'een ayyaana isaanii akka kabajaniif yaadamee hojjetamaa jira. Kutaaleen hawaasa harka qalleeyyii ta'an yaada keessa galchuun ammoo guyyaa har'aa akka kutaa magaala keenyatti kutaa bulchiinsaatii hamma bilookiitti maaddii qoodnee ayyaanicha kan jaalalaa fi kan tokkummaa akka ta'uuf yaadnee hojjechaa jirra. Sagantaa maaddii qooduu kanarratti nama gargaaruuf nama ta'uun qofti akka ga'u kan himame yoo ta'u, yeroo ayyaanotaatiin alattis lammiileen hedduu sagantaa maaddii qooduutiin hammatamanii akka fayyadamaniif hojjetamaa turuun ibsameera. Nama deeggaruuf nama ta'uu qofti gaadha. Namoonni dirqama lammummaa isaanii bahachuu qabu. Waliin jireenya kaleessaa keenya daran kan cimsinu yoo ta'e, wanta qabnurraa qoonnee kan kenninu yoo ta'e boqonnaa sammuu namaaf laata. Fayyadamtoonni sagantaa maaddii qooduu gama isaaniin deeggarsi taasifameef ayyaanicha haala gaariin dabarsuuf kan isaan dandeessu ta'uu eeruun qooda fudhattoota hojii tola ooltummaa kana keessatti hirmaatan galateeffataniiru. Qolaala aginchaallee killee lukkuu ruuza wantoota biroo argadheen jira. Ayyaanicha haala gaariin kan kabajus ta'ama. Laahun 1 kiiloo duqee 80 ብር ነው. Yeroo ammaa daakuun kiiloo 1 birrii 80tti gurgurama. Rabbiif galanni haa ta'u har'a xaafii nuuf laataniiru. Zayitiis lukkuus nuuf kennaniiru. Haaluma wal fakkaatuun sagantaan maaddii qooduu kutaa bulchiinsa magaalaa Eekkaattis kan taasifamu yoo ta'u, lammiileen hedduun deeggarsa ayyaana Faasikaa haala fooyya'aa ta'een akka dabarsaniif isaan dandeessisu argataniiru.